So, daawwattoota keenya amma immoo kutaa darbee irraa kan itti fufe inverted pyramidii akkamitti akka hojjennu waliin ilaallaa jechuudha. Inverted half pyramid. So, kutaa darbee irratti kan akka galtoo isaa ilaallee turre warri isaan do'annee isaa teellaatti deebi'aa dubbisaa maaliif waa'ee nested for loopii achirratti dubbannee turre waan ta'eef jechuudha. So, amma gaa kan hojjechuu fi wanti isa jalqabaa irra isa noormaal irraa adda godhu inni kun asii gadi decrease godhaa jira baay'inni wanta nuun print goonu jechuudha. So kanaafuu decrement operator fayyadamna jechuudha. Yeroo inni dabalaa deemu increment ture amma faallaa isaa wanti addaa gara biraan hin jiru jechuudha. So maybe asii fakkiidhaan ilaaluudhaaf asirratti akkuma argitanii painting godha. Let me pick the color. Akkasitti mul'atutti amma asirraa jalqaba irratti 5 qabna. Isa booda 4 ta'ee asii gad decrease ta'aa deeme dhumarratti tokko taate baay'inni outputiin nuti qabnu jechuudha. So kanaafuu decrementii gochuu qabna. So kanaaf loopii tokko fayyadamna. Haala meeqaa wanta kanarra deddeebinee goona isa jedhuuf 1 2 3 4 5. Kanaafis loopii biraa barbaadna jechuudha. Number of rows sana control gochuuf jechuudha. So kana gochuufis wanti jijjiirru suma asitti star jennee asitti immoo lakkoofsatti jijjiirudha jechuudha. Wanta addaa biraan jiru. So waa'ee nested for loopii viidiyoo kanaan dura nuti gadhiisne irraa deebitanii hordofuu dandeessu. Amma kallattumaan gara koodii deemuu dandeenya jechuudha. So waan hundaafuu loopii lama barbaadna. Inni tokko asii gadi irrisaa deemuu qaba. Inni tokko immoo isa jalqabaa irratti hundaa'ee outputiin nu baasa jechuudha. So dev C++ hin fayyadamaa jira. So project console-dha. Window formii miti kan nuti hojjechaa jirru. So asirratti save jiru replace yaa godhu. So kan arganne save hin jedhee. So kananii barreessina. Fakkeenyaaf COUTF CE kallattumaan fayyadamuu waan barbaaduu fi using namespace std jedha. Standard jechuudha. Abbreviation standard std waan biraan qabdu. So asirratti koodii kiyya barreessaa jechuudha. So amma waan nuun goonu for loopii lama barbaadnee irratti tokko row isaa control nu godha. So decrementii ta'aa deemannee immoo dubbanneerra 5 4 3 2 1 waan ta'eef asirraa amma ayin keenya 5 irraa jalqabsiifna. Asii gad waan qannasaa deemuuf immoo ayis greater than or equal to 1 maaliif at least fakkii tokko nu baasaa jira waan ta'eef jechuudha sistemni keenya. Wanti nuun hojjechuuf deemaa jirru jechuudha. So asirratti nagartuuni duwwaan hin jiru. Yoo xiqqaate tokko tura waan ta'eef. So amma tokkotti deema I minus asii gadi deemaa irra waan ta'eef. So loopii biraa barbaadna moskeetti. Daataa keenya qabu baasu jechuudha. Isaan immoo int j is equal to 1, j is less than or equal to I, j plus plus. Then bakka kanatti kallattumaanii cout maybe bracket in barbaachisa. Asitti maalin jedha? Cout j jedha jechuudha. Then isa loopii keenya erga finne immoo toora tooraan akka nu ba'utti end line isitti dabala kanuma jechuudha. So amma gaa star godhee kan nu baasu jechuu barbaadne asitti balleessee isinitti agarsiisu waan inni tokko garaagarummaan dhufu isinitti agarsiisuuf jechuudha. Asitti amma star akkasuma jedhee yoon baasee dhiise maal godha? Tarriima tokkorra nu galcha. Mee output isaa ilaala. Execute compile and run hin jedha. Output isaa ilaalaa asuma tarree tokkorra galchee. Ni ilaaltu yoo ta'e jechaadha. Sirraa asirratti mul'ata. Garuu kan nuti barbaadnu bifa kanaan akka nu ba'udha. Star ni jalqabaa loopiin tokko yeroo dhufu indi laayinii akka ta'udha. So sana gochuu fi asitti maal dabaluu qabna indi laayinii loopii kana keessaa baanee jechuudha. Warra loopii kana keessa jiran waluma duukaa baafna. Isa booda warra ta'an immoo indi laayinii goone asitti niw laayinii akka inni godhee warra ta'an akka nu baasu jira. Kanaafuu amma loojikii keenya kanaan maal ta'a? Erga 5 baaseetii gadi bu'aa jechuudha. So compile and run yookaan FL11 kallattumaan tuquu dandeenya asirraa isaa akkuma argitanii asirraa asinitti mul'atan meeqa jira? Amma staarii 5tu jira, 4 jira, 3 jira, 2 tokkorra ga'een dhaabbate jechuudha. Maaliif asirraati decrement ta'aa yeroo deemu dhumarratti tokko yeroo ta'u ni seena. Tokko sana eega baaseetii decrement yeroo goonu I0 taati. 0 ni tokko ni caalaa'edha. Himi kun sababa waan ta'uuf piroograamiin kun ni dhaabbata jechuudha asitti. So waa'ee kana kilaasii keenya kanaan dura irratti himneera waan ta'eef
achirraa hordofuu dandeessu. So kanammoo lakkoofsatti jijjiiruuf yookaan immoo outputichi 1 2 3 4 5 akka baasu gochuu barbaanna taanaan star isa jennee mati jeetti jijjiirraa jechuudha. Wanni biraan hin jiru. So variable dha waan ta'eef quotationii keenyu j goona. So fakkeenyaaf jalqaba yeroo i'n 5 ta'u j'n ala meeqa dalaga jechuudha. Tokko kaasee amma 5tti waan ta'eef ala 5 baasaa jechuudha. 1 2 3 4 5. Yeroo inni 4 ta'u 1 2 3 4. Yeroo inni 3 ta'u 1 2 3 akkana jedha. So output isaa ilaaluuf asitti bifa kana ilaaluu dandeessu jechuudha. Lakkoofsatti jijjiiru. C kana dhufa jijjiiru jechuudha. J goone kana dhufa J'tti jijjiiru jechuudha. So 1 2 3 4 5. Maaliif inni jalqabaa 5 ta'e yoo jettani jalqaba irratti i'n 5dha. 5 tokko ni caalaadha. Himi kun dhugaa waan ta'eef as keessa dhufa. As yeroo gommas luupii biraa jira. J'n tokkorraa kaatee yeroo hundumaa kana ilaalaa asirraa tokkorraa kaarti waan ta'eef tokkorraa kaafne. Dhuma ishee kan murteessu immoo i'dha. So i'n jalqaba irratti 5 waan ta'eef ala meeqa deemti? Ala 5 deemti jechuudha. I'n yeroo 4 taatus amma i'tti deemti waan ta'eef 4. I'n 3 yeroo taatu 3 akkanaani dhuma irratti tokko irra geessee dhaabbatti jechuudha. So inverted half pyramid bifa kanaan hojjechuu dandeenya. Full pyramid immoo viidiyoo keenya sattaan irratti ilaalla. So toora kana yoo jaallattani hiriyoota keessaniif qodaa keessattuu maamilli keenya akka baay'atutti toora Facebook keessan irratti share godhaa nunis mooraalii godhannee viidiyoo hedduu akka hojjennutti nu bira dhaabbadhaa jenna. Galatoomaa.